Christian jedhamu egaa jechi Kristos jedhu of danda'ee afaan Ibrootii, Giriikii, Laatiiniitiin akkasuma immoo Giiziidhaan garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf Kristos jechuun qabuu jechuudha, dibamaa jechuudha. Kana qabachuudhaan namoonni waan biraa dubbatanii jiran. Kiristiyaan gaafa jedhamu yookaan Kiristiyaan jennee gaafa dubbannu ruut word yookaan jechi ka'umsa isaa jecha Giriikiitiin yookaan CRIST ta'a. Kanaan dibamaa yookaan masii isa jedhuun bakka bu'ee afaan Ibraayistiin immoo Ingiliffa duraaniitiin illee bakka kana bu'ee argina. CHR jennee dubbifna amma Kiristiyaan yookaan Kiraayist kan jedhu kan barreessinu CH gooneeti. Garuu Ingiliffi duraanii C qofa godhee barreesse H hin qabu jechuudha. Kan duraan innaa maal jechuudha hiika lama qabaatee jira. Tokkoffaan dibamaa jechuudha. Lammaffaan immoo masii jechuudha, filatamaa jechuudha. Jecha lamaaniin bakka bu'a jechuudha. Egaa kun afaan Giiziitiin afaan Ingiliffaatiin idda garagaraatti wayita barreeffamu arginee jirra. Macaafa qulqulluuraanis dubbisaa turreera. Iddoo dibama yookaan Kiristiyaan bakka jedhu kana kadhannaa abbaa Giorgisiisa Gaazichaa argaanuun kadhannaa jedhamu guyyaa lammaffaa yookaan Kibxataa irratti hin arganna. Akkasuma Faarsaa Daawit irratti iddoo garagaraa waraqaa masihuu jechuudhaan yookiin ibsinu hin arganna. Kanaan ala immoo jechi kun masii jedhee bakka bu'ee macaafa qulqulluu irratti barreeffamee argina jechuudha. Kanaaf Kiristoos jechi jedhu dibamaa yookaan filatamaa jechuudha. Amma Iyesuus Kiristoos dibamaadha. Yeroo baay'ee nuuf dubbannu Iyesuus Kiristoos jennee dubbanna. Iyesuus hin jedhu yeroo baay'ee. Ba'Iyesuus warra jedhanillee xiqqoo nutti dhaga'ama. Maaliif? Mengkorkoramu kabarna kami. Abba kiyu abba ibalu ya nama mana sih jadi tu mana. Namna abba kita tu jadi apa? Get jadi lagu magasi abba itu. Nori itu. Safuk am. Karena marjana Yesus Kristus jadi apa? Karena Yesus Kristus jadi apa? Mana? Yesus jadi apa? Lagu magasi. Mari jirian itu kan abba. Imbedani abbaa torba qabu. Abbaa keenya jennaan abuna ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ittiin jennaan yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu jennee isa waamu. Namoonni tokko tokko gaafa nutti keessan abbaa keessan sana jedhan achi ka samii jiru kana kan jirre sanii jedhan amma beeknuuf hin jedhaniiti. Nu garuu baay'ee hubanneet baay'ee waa'ee kanaa nuuf galee yaa abbaa keenya jennaan kan lafaatii miti achi ka samii jiraattenna kanaan ala immoo በሰማያት jedhamti አሁን ዘበሰማያት በሰማያት jedhee giiziinsaa bakka buusa. Jechuun ashagaarii jedhanii qinee keessatti ashagaarii azwaarii wanta jedhamu jira. Fakkeenyaaf basmaaf jedhee waldi jedha miti akkasuma akkasii jedha wawaldi jedha miti. Wawaldi jechuun basma sanfiddii jedhu abbootiin basma wal ta'a jechuudha. እንደገና ወመንፈስ ቅዱስ ጀነ ዋንሱን የታፍዲ በስመ መንፈስ ቅዱስ ይዘፍዲ እቺ አሻጋሪ ታተቹ ጋፈስ ተጃጅልሲ ከናብ መን ክርስቲያናስ ከልዋን ስርት ቤቱ ዋኑ ወጡ አለከና ከየቹ ከናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀነዋ ኢየሱስ ጀቹን ቆርጨቹ ከናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኡመስ ለዘይጼው jecha yeroo dinqiin Yesuus Kiristoos dubbifamu isaatiin dura Yesuus Kiristoos maqaan kee amma mi'aadha jecha isa waammate jechuudha. Kanaaf salaam ለዝክረ ስምከ ስመ መሐላ ዘኢየሱስ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር ማጥሮንሱ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባሕርየ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይቄጸል በርእሱ አይጉረ ጸር ወረሰ ኢያሱ እትንጀን
yaa Yesuus maqaa keetiif nagaan ni ta'a wanni maqaa isaa caalu hin jiru qaba kana koo Phaawulos nutti meera jilbi hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiif haa sagadu kanaaf maqaa isaa kan caalu hin jiru manni kiristaanaa maqaa isaatiif sagadaa turteerti taabota irratti barreessite alfaa omeegaa itti barreeffatte kanaaf manni kiristaanaa kana godhaa darbitee jirti kana godhaas turtee jirti maqaan isaa qoricha akka ta'e hundaa akka ta'e waan beektuuf maqaa isaatiin dhugumaan taabota irratti barreessuudhaan isaaf sagadaa turteerti ammas kana raawwattee jirti egaa Yesuus jechuun kan biraallee bakka qoricha jedhu kana kan bu'an hin jiran fakkeenyaaf Isaayyaas jechuun qoricha jechuudha Iyyaasuu jechuun qoricha jechuudha Hoosee jechuun qoricha jechuudha qorichummaan warra kanaa fi qorichummaan Yesuus Kiristoos garaagarummaa guddaa qabu kana baay'ee beekuun barbaachisaadha fakkeenyaaf Iyyaasuun qoricha ummatichaaf jecha isaatiin dubbatee waan sirreessaa tureef kan bade sirreessaa ummata jallatee ummata dabee sirriitti karaa sirriitti deebisaa ture Iyyaasuunis ummata san qajeelchuudhaan achi ga'eera indoom ahigura tsaroorasa Iyyaasuu jedhameeki malkaa Yesuus irratti malkiisa Yesuus Kiristoos isa jalqabaaran Iyyaasuuni maqaa godhachuudhaan biyya sanii horee fudhatee galee jechuudhaan kan dubbatamuuf ahigura tsaroorasa Iyyaasuu jechuun qoricha jechuudha Yesuus jechuun qoricha jechuu waan ta'eef egaa tarittaan immoo Kiristoos jecha jedhudha Kiristoosiin nu kiristaana jedhamu Kiristoos jecha jedhu hiika nama qaba jenneerra tokkoffaan dibamaa lammaffaan filatamaa jenneerra egaa nu kiristaana gaafa jedhamu maal jechuudha filatamtoota jechuudha dibamtoota jechuudha egaa nama nuni Waaqayyo jedhee Epifaniyoos Waaqayyo baay'ee nu jaallate uumamoota 22 keessaa nu filate nama nu taasise maal nu taasise nama itti aansee immoo nama keessaa immoo nu filate kiristaana nu godhe kiristaana keessaa immoo nu filate warroota maqaa kiristaanaatiin daldalan keessaa nu filate ortodoks tawaahidoo nu taasise jechuudha egaa laala kuni garaagarummaa guddaadha nu filatamneerra san keessaa uumamuu filamuu keenya inni bira dibamneerra nu dibamtoota maaliin dibamne Niqoodimoos wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti akka gaafate namni lammaffaa dhalachuu qaba akka jedhame nuni cuuphaadhaan dibamneerra hafuura qulqulluu dibamneerra kanaaf kiristaana jechuun filatamaa inni biraa kiristaana jechuun dibamaa jechuudha hafuura qulqulluu kan dibame jechuudha egaa kiristaana jechuun kana jechuudha kanaan ala qulqulluun Yohaannis afurqummaa akkas jedha namni tokko ati maayinni jedhamee gaafatamu ani kiristaana jedhee yoo deebise if he said kiristaana ani yoo kiristaana jedhee yoo jedhe akkana jechuu isaati waa sadii walitti qabe deebisuu isaati inni tokkoffaan biyya isaa inni lammaffaan hojii isaa inni sadaffaan immoo warra isaa himuu isaati jedha kana namni tokko ani kiristaana gaafa hin jedhu biyya isaa himachaa jira biyyi kiristaanaa lafa kanaa miti samiidha bina zaba samayaa nuni lafatti miti samiitti qabna jedha Phaawulos nuni biyya lafaa kanaa miti ka horru dhumas kan gallu kanaa miti achi kiristaanni biyyi isaa asii miti kanaaf kiristaana gaafa hin jedhe biyyi kiyya asii miti jechuu isaati kiristaana gaafa hin jedhee dubbatu biyyi koo ishee dhuftu kan bara baraan hin darbine jechuu isaati lammaffaan hojii isaa himuu isaatii jedhe ani kiristaana yoo ofiin jedhe ani yoo kiristaana ofiin jedhe hojii isaa hojiin kiristaanaa maal Waaqayyo waaqessuu Kiristoosiin ofirratti muudu dhuguma maqaa isaatiin waamamaa jira waan ta'eef ilaalaan akkoo Kiristoosiin kiristaana kan jedhamne ofiin jedhe ilmoota jedhamne kan waamamne bawwalli wuluda birhaa ijoollee ifaa jedhamne kan waamamne ofiin jechaa waamaa jira dhugumaan hojiin kiristaanaa Kiristoosiin waaqessu aniif manni koo Waaqayyoon waaqessinaa akka jedhe Daawit anaafi manni koo jechuun anaafi manni koo inni foon kun jechuudha foon kun Waaqayyoon waaqessinaa waaqa biraan qabnu jechuu isaa sadaffaan maal jenne nagaa oltanii nagattanii deemtanii ishee
maal jechaa turre namni tokko kiristaana gaafa hin jedhu maal jechuudha jenneera tokkoffaan biyyi isaa biyyi keenya samii lammaffaan hojii isaa hojii kiristaanaa waaqayyoon waaqessuun wanti isin dinqu nuka uumamne barannee achi immoo hojii qabannee achi immoo ilma da'uuf miti kanaaf nuka uumama nuni ka uumamne kaayyoon keenya jalqabaa uumamoonni sababa sadiif uumamanii baasiliyoos illee epifaaniyoos illee sababa sadiif uumaman kitaaba heeksii maaros jedhu yoo dubbiftanii argatu heeksii jechuun jaha jechuudha maaros jechuun uumama jechuudha ingilii afaan ingiliziitiin immoo aksimaaros kitaaba sanirra barreeffame kanaana nuka uumamne uumamni kan uumame sababa sadiif jedha tokkoffaan foon nyaata fooniif lubbuu ta'uudhaaf lammaffaan akkasumatti ilaallee dinqisiifachuuf inni sadaffaan immoo waaqayyoon galateessee mootummaa isaa akka galu kanaaf uumame akka walii galaatti kiristiyaan kanaaf uumame ilaala kan jalqabaa garbuu qamadii kanneen garaatti nyaata lubbuutti homaa nyaata lubbuu keessatti maal nyaatanii nagaa turtanii maal nyaatan nyaanni agar maal lubbuu keessatti jara beelaa jirtanii waggaa meeqa guutuu toonii meeqa nyaatan agamma ilmi namaa gaafa waggaa 20 ga'u toonii 18 nyaata jedha saayinsii kanaarra fixaniirta foonii lubbuu moo lubbuu keessanii meeqa lubbuun keenya xaana wayii foonii dhiiga isaa kanneen nyaatte uumamoota keessa kanaan ala inni lammaffaan immoo dinqisiifachuu jenna namni uumamni akkasumaan dinqisiifachuu uumame jira fakkeenyaaf gaarii guddoo kanneen akka behemoon liwaattaan bineensonni jedhaman jiran bineensonni akkanaa kunneen kan uumamanii kanaaf akkuma dinqisiifannuuf akka isaan dinqisiifannuuf qofa bineensonni uumaman jiran girmaan faqataa ittiin jedha eeqifaaniyoos uumamoota dinqii ta'an akkas jedha daawitis faarsaa isaarratti mangeen tana hayaa lamaa jedha deddeebi'uun galaanaa ammam dinqiidhaan amma maal ishiin dinqii akkamitti jennaani dinqiidha malee daawit kun hojjetee akkas jetti jettee dubbatti eenyu akka ishii dubbisu beenu erga jedhee booda immoo deebisee immoo lakki mankiristan siyaabee maaraa yaa'uu jedha lakki dinqiin immoo waaquma ishii uume dinqiin jechuudhaan ogguu dubbatu dhageenya inni sadaffaan inni biraa namni fi ergamoonni waaqayyoo kan ittiin uumaman isa galateeffatanii mootummaa isaa galuudhaan kanaaf uumame amma akka uumamaatti akka waliigalaatti kun qofaa miti kan jirru beheera bakka lama hin jiran beheera bixuwaanii fi beheera hayawaanii fi beheera bixuwaanii iddoo jedhamu jira iddoo jiraattotaa fi iddoo jireenyaan jiraatan namoonni akka keenya nyaatan dhugan beheera hayawaan iddoo jedhu jiru isaan jireenyi isaanii guutuutti al-sadii wal qunnamu ilma sadii dhaluu kanaanan hin dhalan ilmu jechuudha gaafa du'an akka keenyaa bu'aa osoo hin ta'in isaanii ililchaan namni awwaalamu jechuudha beera bifaan kan jiran immoo kanneen akka Heenook Yohaannis fi kanneen kana fakkaatan immoo achi jiranii dhufanii du'anii hin deeman jira egaa kanaaf ilmi namaa uume akka waliigalaatti ilmi namaa kan uumameef waaqayyo egaa kiristiyaan kan jenne inni lammaffaan maal isaa ibsa jenneera maal isaa hojii isaa inni sadaffaanoo maal isaa maal isaa natti dhagaamne gugumaarra maal isaa warra isaa maatii isaa warri keenya eenyudha warri keenya eenyu kiristiyaan gaafa warri keenya eenyu achi kasafara ka gandatti beebisan ka bootii achitti beebisan akkasii lakki nu kana darbe kana seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa tokkorraa kaasee aga lammaa gaafa dubbiftan akkas jedha Mahanaim jedhame abee
Mahanaayim jedhaan Mahanaayim jedhee ishee waame jedha. Yaaqoob uummanni gara lamaa kan itti wal arge jechuudhaan ishee waame. Kiristiyaanis akkas. Fakkeenyaaf nuni amma gamtaan kana qofaa miti. Kanaan ala kan ilaallu jira. Church militaan fi qabsooftuu fi mo'attuu jedhanii bakka lamatti qoodamuuti. Kiristiyaan mo'ataan jira. Kiristiyaan immoo ganaa mo'achuu fi wal dorgommiirra jiru jira. Nuni amma dorgommiirra jira. Garuu warri keenya achi samii kan jiran illee nu isaaniif hin kadhannaa isaan nuuf hin kadhatachaa. Yeroo baay'ee gaanii kana wal ka'ee qabatu wajjin ka'utu jira. Namni du'e silaa du'e maal jettanii taskaarii arbaa minaamin jechaa baaftanii silaa jedhan. Kana nuyi miti dhaqanii Musee fa'aa gaafachuu hin danda'an. Seera keessatti immoo kannaa 33 lakkoofsa 6 iyyi muutanni roobeen qulee jedha. Roobeen obboleessi qonna jalaan bu'ee jedha. Erga du'e waggaa 203 ga'e. Roobeen gaafa lafee abbootii qabatee ba'u roobeen gurraachee waan tureef akkas jedhee kadhate. Roobeen obboleessi qonna jalaan bu'ee jedha. Nunis har'a kadhannaa akkas jedhu kadhanna. Abbaan koo na jalaan bu'ee jireenya bara bara haa jiraatu. Mirga abbaasaa mirga iddoo Abrahaam Isaaq Yaaqoob jiran taa'u jennee kadhanna jechuudha. Kanaaf warri keenya kana qofaa miti. Kan ilaalu kana qofaa miti. Gamtaan keenya kana qofaa miti. Gamtaan keenya kan isa samiis dabalan. Gosa lamaan taane nuyiif ergamoota nuyiif waaqayyo kan mul'anuu fi kan hin mul'anne. Kan lubbuudhaan jiranii fi kan fooniin jiru. Walitti gaafa Kiristiyaan jedhamee waamama. Beeta Kiristiyaan jedhamna. Mana Kiristiyaanaa jedhamee waamama. Kanaaf Kiristiyaan gaafa jennee dubbannu ani Kiristiyaana gaafa ofiin jennu dulfinee biyya keenya. Itti aansinee hojii keenya. Itti aansinee immoo maatii keenya warra keenya dubbachaa jira. Ani jedha. Kana sitti mul'atan qofa ka foonii qofa ka miti kan qabu kan samiillee qaba. Kan hin mul'annes nan qaba jennee dubbachuu keenya jechuudha. Kanaaf Kiristiyaan jechuun haala kanaan ibsama. Kuni baay'ee keessaa baay'ee xinnoo. Hedduu keessaa baay'ee muraasa. Kanaan Ortodoks kan jedhu immoo jira. Kana hedduun keessan hin beektanii maqichi kuni maqaa amantaa ishee sirrii kan dura turte. Dura kakuu duraa keessatti Oromoota fi ummatoota jedhamanii kan waamamaa turan. Sana booddee kakuu haaraatti immoo Kiristoos dhufee maqaa Kiristoosiin Kiristiyaan jedhamanii kan waamaman. Ergitti barumsi nu barannu akkas jechuudhaan oguu dubbatanii dhageenya. Christianity is created by Jesus Christ jedhanii dubbatu. Yesus Kiristoosin jalqabamee jedhanii san dura ture. Maqicha Yesus Kiristoosin arganne malee Waaqayyo waaqessuun san dura tureera. Uummataa fi Oromoota jedhamanii waamamu. Kan duraa Ahizab kan jedhamu san jechuudha. Sana booddee kakuu haaraatti immoo namni tokko akkasuma jedhu dhageenyeesi. Namni itti dhalatu musliimaa garuu achi fuutanii bishaan itti facaaftanii chi kiristinnaa gaafatan. Jarana bara keessanitti hoolaan ra'ee deessee dandeessi dhaltee beekti. Hoolaan ra'ee dhaltee yoo san ta'e kiristiyaanni musliima dhaluu hin danda'a. Rakkoon hin jiru. Garuu hoolaan akarraa ra'ee dhaltee hin beektu. Kanaaf kiristiyaanni hoolaan ooluma ra'een illee ra'uma. Kiristiyaanis kiristiyaanuma dhala malee musliima hin dhalu. Immoo Addaam musliima ture konseptiin jedhu sirriitti jalqabuma Addaam kiristiyaana ture. Addaam koo cuubameera. Addaam maalirraa uumame? Biyyee bishaan akkasii biyyichi sun akkanumaan inni godhame tottolchee bishaan keessaa fuudhee ittiin tottolche. Kanaaf biyyee cuubamaarraa isa tole jechuudha koo namni akkamitti galuuf hidhira kun. Innaan akaakayyuun keenya ta'uun bishaan. Abbaan keenya Addaami akaakayyuun keenya bishaan. Bishaan irraa dhalanne dursinee. Isaanillee namanu Addaamiin dhoqqee irraa tolchee Quraannis kanuma jedha. Kanaadhaan hanqa waan ta'eef. Kanaaf kiristiyaana turre garuu akka har'aa kana kun beektanii akka har'aa kana foorjidiitu dhufe. Haayikooppii
Haakoofi kuumamu jalqabe sabbooddee abbootiin keenya walitti qabamanii lakki kiristaanummaan kun baduudha. Kanaaf maqaa haalaan nuuf jedha. Maqaa ortodoks jedhu kennaniif maqaa ortodoks jedha. Ortodoks jechuun karaa sirrii, karaa dhugaa, daandii dhugaa jechuudha. Ortodoks waan ta'eef ortodoks jechuun jedhu waan walitti dhufeef. Egaa abbaan keenya faarsaa isaa jalqabaa irratti akkas jechuudha. Bi'isuu bi'isi za'ihoora bamikra rasayaan ወዘኢቆመ ውስተ ፍኖተ ኃጥአን ወዘኢ ነበረ ውስተ መንበረ መስተሳልቃን ዘዳይሙ ሕገ እግዚአብሔር ስምረቱ ወዘሕጎ ያነብብ መዓልተ ወሌሊተ ወይከውን ከመ ዕፅ እንተ ትክል በሞሐ ዘማይ namni nama karaa warra hamoorra inni deddeebe yookaan namoota sanii naannoo teessoo isaanii namni taa'e inni sun abaaramaadha. Garuu kan hin deemne za'ihoora kan hin deemne daandii isaaniirra namni hin deemne inni eebbifamaadha jedhe. Amma jiran daandii sirrii kan argitan kun kan ittiin dhufne kan qulqullootaati moo kan warroota xuraawaa nagaamtanii kan eenyuti kan ittiin dhufne daandichi kan qulqullaa'uti. Xuraawwan hin jiru. Kana andimtaarratti akkas jedhanii silaa Daawit maal ta'e karaan qulqullaa'aa fi karaan xuraawaa jiraayii jedhanii isa gaafatu. Maal ta'uu isaati jedhanii jedhe gibruun seenu hojii isaa guulaama hojii isaa gaafata. Namni harka wajjin deemu waa'ee hannaasa. Namni sagaagalaa wajjin deemu waa'ee sagaagalaasa. Namni naannoo antintaraadha. Beektanii santaraadha qiyyaa'u salmata ani yeroo tokko ullee darbineerra naa gibbii kana keessa darbineetu ani kooma isheen koomboleetti matiyyaa mana ibiddirra teessee namuun hin danda'ama isaanii ta'u waan hin taane. Kanaaf naannoo namni baktaraadha qe'oomaa yaadni isaan ol nama qaba. Ati koo soogiddaa fi nama barbaree nyaatu loon horseete moo bakka innaa akkas jechuudha karaa daandii ishee inni biraa antuu jedhanii immoo amantaa obboo jedhuudha. Namni gara amantaa warra sirrii hin taane namni hin deemne inni eebbifamaadha. Daandii sirrii sanirra namni kan sirrii hin taane sanirra namni hin deemne eebbifamaadha. Kan karaa ishee qalloo sanirra deddeebi'e baa'uu inta sabbaa akkas jedha wangeela Maatewos irratti karaa daandii ishee dhibbootti ba'a isheerra deddeebi'a. Ermiyaas boqonnaa 16 irrattis gara daandii ishee sirrii gara daandii ishee abbootii kan duraa sanii ilaala isheerras deddeebi'a lubbuu keessanii boqonnaa argattanii. Kanaaf ortodoks kan jedhu daandii sirrii daandii ishee jalqabaa kan nuti har'a irra deddeebi'u kan gadadoo fi rakkoo gidiraa guddaadhaan irra deddeebi'u akkas jedha. በብዙ ጻማ ወድካም ሀለወን ንባ መንግስተ እግዚአብሔር ጀ ገደዶፊ ጊራ ጉዳዳ ሞቱማ ዋቀዮ ገሉ ኑፍ ቢታ ላ አከልማን ሞቱማ ዋቀዮ ገሉ እንደንዳ ክርስቶስ ከነኑት ሙልስ ነው አንታይ ፈከኛ ጾሙ ጾኛ ነው ኮፎከኛ በሬዳ ገሉ ጾሙ መለንተው ረኮሌ ገረገራ አርጉ መለንተው ነምኒ ዳንዲ ከነረደም rakkoo garagaraa ni arguus qabaa dhugaadhas kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Innaa ortodoks kana yogguu ta'u ortodoksummaan immoo gadadoo gidiraa kana keessa darbuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti waa'ee qajeelummaa namoonni beelaan isaan hojjetamuudha. Sila sadqa inni irraa booda miti waa'ee qajeelummaatiif namoonni beelaan nama macaafi isaan har'a itti qabatanii deeman akkas jedha ጽድቅን የሚራቡ ብፁዓን ናቸው። ገራገሩማ ቀባ ባይ አማርኛ ይሳል ስለ ጽድቅ የሚራቡ ፊ ጽድቅን የሚራቡ ገራገሩማ ስለ የቸጀት ዱዋን ቀብቱ ስለ ጽድቅ
qajeelummaadhaaf namoonni beelaan eebbifamoo maaliif booddee ni quufu kanaaf garuu immoo isaan maal jedhanii qajeelummaa namni beela'u eebbifamaadha qajeelummaa namni beela'u haatuni amma maal jechuudha coomiin hin barbaachisu jechuudha makaraan gadi siqee wangeel maachaa irratti immoo yogguu soomtan jedhu yogguu soomtan jechuun bakka hin soomtaan beekameera murameera jedhu homaas qabii achi qabii hin qabu sitti soomu jechuun bakka yogguu soomtan jechuudha namni tokko yogguu fiigu yoo jedhamu ummaa karaa biraatiin yeroo dhuftuu yoo jettanii nama inni famoonni fuudhan qabu waan mirkaneeffatanii tokko akka dhufu waan mirkaneeffatanii yeroo dhuftuu yaa meeshaa sannaa fi dhiibootatanii amma kana jechuun akka dhibbaan dhibbatti hin beekne jechuudha waaqayyos kana beeke yogguu soomtan jedhu akka isaanii hin ta'inaa ismaru wanesu seetomu isaan gatii isaanii argataniira maal gatii isaanii akkas jedhamu ebalu koo soomanyaadhaan beektus kana argataniira kanaaf akkas jechaan soominaa egaa laala kiristiyaanummaan kanaaf beela'uu barbaada dheebochuu barbaada gidiraaf gadadoo hedduu keessa darbuu barbaada keessattuu bara kana immoo baay'ee gadadoo ortodoksummaan kan egaa gaabiin inni lammaffaan dhugumaan jiraataa jirraa galtanii jiraataa jirraa mee ofii maal jettanii እንደው ጾም በሚያ አካውንቲ ያሉታ ለማን ሰኔ ተቆረጥ ደበል ኢሲን ጾማተን ሜነቲባ አርካ ጌሰ ባሳት ለቱ ዲዛ ሜነ ሞኒ ጾምታ አዩኩ አርባይታን መርሲሳ እሺ ነሞኒ ቤሎፍታ እሺ ያ namni yogguu soomu beeka iyyuu boqonnaa lamarrattis dursee dubbatamee jira sooma keessan qulqulleessaa adda baasaa fo'aa yaa'is gubaa'ee hawwachuu jedha yaa'ii sanas labsaa jedhamee dubbatamee jira dursee ilaa soomni gosa lamatu jira kan sirrii jira kan sirrii hin taane jira Iyyaasuu boqonnaa 58 Ermiyaas Isaayyaas jechuun koodha Isaayyaas boqonnaa 58 sooma sirrii hin taane hin fudhadhe hin fedhu akkana inni biraa inni lammaffaan immoo Ermiyaas irrattis barreeffame Ermiyaas raajicha Ermiyaas boqonnaa 14 irrattis barreeffame laala tokkoffaan sooma yoo soomaa jiran akka warra of tuulanii hin ta'inaa jedhamee wangeela Maatiyoos irratti kan dubbatan tokkoffaan kan warra of tuulanii kan fariisotaa kan akkas jedhamee dubbatan ani soomanyaa jedhanii of mul'isuudhaaf namoota deeman gibbisoota ittiin jedha kan of tuulan soomni tokkoffaan kan isaaniiti akka isaanii hin ta'inaa mataa keessan dibadhaa jedhamee barreeffame maal jechuudha mataa dibadhaa jechuun dhadhaa dibadhaadha mataa keessan dibadhaa fuula keessanis dibadhaa jedhamee barreeffame akkasuma akkasii warra dhiiraa akkam isin dibattani dibachuun immoo barbaachisaadha garuu dhadhaa miti dhadhaa baay'ee qaamni keenya kun yaa waan barataa baayoloojiiti miti yaa baayoloojii irraa egaa gargar baanii baay'ee turre irraa garuu darmisii waan jedhamu tokko jira gogaa keenya kana irratti gogaan keenya kun qaawwa qaba gadi fudhata jechuudha innaa wantoonni akkanaa kun hin gorfaman yeroo soomaati kanaan ala garuu manni kiristaanaa wanti isin dinqu kitaaba Abdel Said barreesse irratti Abdel Said jechuun gabra Kiristoos jechuudha fitaa nagas yookaan akka moototaa kan walitti qabee barreesse isannaa isarratti akka moototaa keeyyata tokkoffaa irratti kan jalqabaa irratti namni osoo dhiqatiin akka mana kiristaanaan siin ajajamee kanaaf dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha indoo Daawit immoo akkas jedha harka koo nan dhiqadhe qulqullummaadhaan kan dhiqachuu qabdu mataa keessa dibadhaa jechuun isaa
dibannaa kan foonii kana qofa osoo ta'e kan hafuuraa waan barbaaduuf namni dibannaan isaa dhugumaan zayini dibannaa dhugaa hafuura qulqulluudhaan dibamaa jechuu isaati jechuudhaan abbootiin keenya hiikaniira. Egaa akka isaanii ta'ina isaan maal jedhu ofii isaanii soomanyaa yookaan nama soomu fakkaatanii nama biraa immoo akkasumaan nama ganan nama kan dhiisan namoonni akkanaa of tuultotedha. Akka kanaa kan hin soomina. Inni lammaffaan kan fariisotaati. Isa fariisaan wangeela Luqaas boqonnaa 18 irratti kan argatan akkas jedha. Qaraacii fariisaan tokko mana kiristaanaa dhufan. San booddee akkas jedha. Yaa Waaqa koo jedhe fariisichi akka nama kanaa waan nan godheef sin galateera. Guyyaa lama nan sooma. Guyyaa meeqa sooma? Turgaamii keenya raasuun bakka leelaawun ziqqeedha. Ofii isaa of tuula isa kaan immoo gadi gochaa nama sooma. Isin hiriyaa keessatti uffachaa obbolaa keessatti uffachaa akka isaa jaatti nyaata jecha warri isaa sagalitti nyaata. Ati kiristaana miti akka amma humna keessanii maa ta'u zim jettanii soomtanii. Innaa akka fariisaan inni biraa immoo hojii lukabootaa irratti kan argamu Phaawulosin hanga ajjeefnutti afaan keenya midhaan hin seennanii waliin kakadhan. Midhaan nyaachuu dhabuudhaan soomudha. Inni biraa kan faayidaa qabne soomuun bara kanaa ammoo sheekiidhaan akkas zilettaniitu garjiranii lakki xuruu miti likki wanti isin dhiqoo fitaa nagastii irbaameen fitaa nagas namni likkii kamiin akka nyaachuu qabu hin dubbata. Nagaa bultanii hin dubbata. Namni haga garaa gimmaashaatti nyaachuu qaban. Walii galaa haga gimmaashaa ammoo itti akkana dubbannu si dhukkuba gittin goone nyaanna malee naan jechuun keessanii noo nyaadhaa mirga keessan garuu maal jedhaa haga gimmaashaatti yoo nyaate namni itti aansee bishaan itti guuta akkasuma akkasii wanni beektu baaqelaan gaafa bishaan keessa kaan akkam ta'a sirrii beektanii sinnatti maa akkam ta'a yaa akkuma mala isaa saddeetii ta'anii nyaatichi illee akkas ta'a ol dhiitaa jechuudha hin guutu yeroo san normaal kanaan ala garuu yoo ta'e yaa wasiin dhufaa warra olii kana rabbasha. Kanaaf akka jajjee qabne warri olii kun likkumatti nyaata. Saniif hin baay'ee doom liqa wanti basaalamu akkas jedhan. Namni sababa kanaa waan likki malee nyaatu ol ba'eedhaan wanta itti yaadu kan ujummoo san cufadhan san booddee kanaa yaaduu jalqabu. Kanaan akkas jechuudha sidii kana naa kana jechuudha. Kanaaf naa haala kanaan deemamuu qaba. Ortodoksummaan akkasumaan waan salphaa miti. Naa jiraachaa jirraa yaadamu yaa luboo diimaadhaan gadi jirramu. Kan abbaan tokko dubbatan qofa dubbadheen gara gaafii ta'an danda'a. Abbaan tokko akkas jedha. Ganama gaafa kaan akkas jedha hin dubbata. Yaa Waaqa koo kadhannaan isaan kadhatan. Yaa Waaqa koo kiristaana ta'ee akkanoon iyyama keenaaf haa ta'u jedha. Maal ta'ee akkanoon? Naan jedhaan maal ta'ee akkanoon? Mee jedha yaa Waaqa koo jedha. Kiristaana ta'ee akkanoon iyyama keenaaf haa ta'u. Maal ta'ee kiristaana ta'ee amma galamiitu kana kadhatu galgala illee itti dhufan akkas jedha yaa Waaqa koo kiristaana ta'ee akkam bulu eeyyama kee naaf haa ta'u yaa Waaqa koo jedha kiristaana ta'ee akkam bulu eeyyama kee naaf haa ta'u maal ta'ee kiristaana sirrii ta'ee kadhana dhumarratti kadhannaan isaan kadhatan yaa Waaqa koo jireenya koo hundumattuu kiristaana ta'ee kan jiraadhu eeyyama kee naaf haa ta'u jedhanii kadhatan. Jireenya keenya hundumattuu kiristaana nuuni hin beekna. Mana kiristaanaatti kiristaanota gaafa gadi ba'an goonu yaa akkasuma yeroo gadde kiristaanota yeroo gammannoo nagaa bultanii akkasuma daa'imummaan namni akka keenyaa tajaajilu hin jiru daa'imummaatti
Anu qofa tajaajilu mana sanbataa hin deddeebinaa hin tajaajilaa ol siite xiqqoo